Gurbaki kotu hoji jalqabna otoo humna qabnu maaliif chessana way otoo waan hojjenne eenyuun komanna dalagne waan fedhii keenya guutanna way yaa takkee duroomni carraaqqii mataa keetiin dhufa yaa takkee namni hojii tuffatu daandii irratti kufa yaa buzee samirraa doolaari gasiif roobuun jiru yaa buzee harka namaan eegi carraaqii haa tiru yaa takkee qabaachuudhaaf billaa konkolaataa foogii yaa takkee hojii booddee wayyaa feesbuukiif tiiktookiin amma kaachuu wayyaa lakkii dargaggoo amma xaaruu wayyaa lakkii dargaggoo amma kaachuu wayyaa lakkii dargaggoo tattaafachuu wayyaa lakkii sitti miqoodakoo Brother, my sister, Gamadu forever, Imsoji, Risimo, Vitogi, Messenger. Kan elkan raffisu, kan qalbii gabbisu, kan barii raffisu, kan badii farrisu, kan guyyaa raffisu, kan qullaa tambisu. Maal bishaan ni jira? Konkolaataa kee asumatti dhiqattaa, ofii keetillee asumatti dhiqattaa, yoo barbaaddes mana asumaa waraabbatta. Kana hojii uummata fayyadu uumuun. Warree Finfinnee keessa yookaan jiraatan naannoo Finfinnee yookaan jiraatan naannoo Finfinnee. Rakkoo bishaanii furuuf toofta bareedaa isinii finnee toofta bareedaa isinii finnee. Ilaa warri uteelaa kanneen ijaarsaa bishaan nabdanii kanneen ijaarsaa bishaan nabdanii. Kottaa gara sulultaa naannoo Shufuunee hanga feetanii gatii salphaadhaan waraabbattanii. Bishaan uteela warri barbaadanii yookaan ijaarsaaf warri rakkatanii kottaa bootteedhaan asii waraabbadha yeroo feetanii rottottis guuttadha. Bishaaniin basha. Waldaa Biraanuu Adaanachiif hiriyoota isaanii.